Eeshi galatooma erga jireenyaan shaadaa qabatee musliima ta'u. Galatoome obboleessa kooshi. Dubbadhu Gaafii ani qabus. tasgabbaa immoo. Maaliif beektaa? Isaan ittiin dabarsaa Abu Xalhaan hin dubbatuuti. Yeroo gaaffii gaafattu tasgabbaatii gaaffii tokko gaafadhu waan isaan deebisan dhaggeeffadhu. Yoo akkas ariifataa gaafatte illee xingata waan gaafattu kanallee qabachuu dhabuu kee dandeessa. Galee suutuma jedhiiti tasgabbaatii gaaffii tokko gaafadhu ala isaan deebisan dhaggeeffadhu. Okay, ani na dhufanii fi malee maal yoom ariifadhe hagis malu. Jechoon iddoon naan galle suuraa majaa 537 irratti waan aashaan haasofte jechoodha. Akkana jechoo na ulfaata ka wanti sun dhugamoo jechuun obboleetti kiyya ergama fudhattee deeminiiti akkuma ati jarjaraa jirtu gaaffiin keessa jarjaraa wayiiti suuraa majaa jedhamu hin jiru maal kan jedhamu hin jiruuti dhaggeeffadhu al tokko naamusa si galaadha kallattiin si qabsiisaa jira gaaffiin gaafatiin si hin jedhaa hin jiru deemiiti isuma gaaffii kana sitti fide gaaffii sana xuruutti isaan surdi godhiiti maalidha waan gaafachaa jiru kun hedhiiti irraa qophaa'iti kottuuti beekumsa argattaati carraansii banaadha. Jechuun nama sitti kolfisiisuu nan danda'a waan ati ammaa asofte ishee qabaabduu ammaatiin jechuudha garuu kana barbaaduwanii akkati waa bartuun barbaada waan ta'eef deemiiti gaaffii makee isaan surdi godhiiti sirriitti itti qophaa'iti kottu. Asumarra jira. Suuraa doontaan sunaan jama majaa 537 irratti aashaan waan tarratte maa namni na kolfaree isaanuu hin saalfanne kan waan hin jirre haasaa irta qabuletti kiyya waan hin jirre haasaa irta waan akkas jedhamutu hin jiru bar baasi akka hin jirre ishi suurata sannaa baasi akka hin jirre argina ragaan si gaafateera ragaa sannaa baasita sunaan gaaffiin gaafanneen bu'uuruma gaaffii keetu dogoggora dhaale malee kan namni kolfaa jiruu fi ati waan gaafatte hin qabdu barammayyuu garuu bu'uurumti ka'umsumti kee ganaadha si galeera itti qophaa'e xurumatti iddoo dhugaa yoo geessa mootii godhadhuuti jireenya itti fufuun dandeessaati. Hayyee eeshi galatooma erga jireenyaadhaan shaadaa qabatee musliima ta'uu ni danda'attaniittu. Kunoo isin dhugaa yoo himanne aashaan ispaarmii Nabi Muhammadii ka harkaan fagaf. Hayyee itti fufi jireenya. Innaa erga jettanii waan dogoggoruudha baadhee jireenyaadhaan shaadaa qabatee musliima ta'uu ni danda'a waan daangessu hin jiru jettanii quraana qara'uu ni danda'a oromiffaan namni qaraasisuu ni danda'a oromiffaan ni jira. Tokkoffaa gaaffiin kee gaaffii bareedaadha gaaffii adeemsa qabudhas jalqaba irratti islaamummaan aayidentitii kee eenyummaa kee kasii kabaju amantaalee jiran keessa amantaaleen garbummaatti siin ajaajine amantaa islaamaati in jeneraalee akkuma waliigalatti yoo fudhattee ilaalte akka seenaa oromoo keessattis yoo fudhatte wantoonni qabsoon islaamni hatta sabuma oromoo kana antini jala baasuudhaaf godhellee waan dhokataa miti akkuma saba oromootti yoo fudhatte saboota biraa keessattis dhiibbaa amantichi qabu dhaqee saba tokkoof akka inni kolonoomu yookaan nama jala galchuu miti kaayyoomti isaa namni kamiyyuu wal qixadha uumaa isaa duwwaa waaqessuu qabaattidha kan inni amanu akkuma waliigalaatti garbummaa waan jedhamu jala garbummaa namaa jala garbummaa yaadaa garbummaa maalii jala baasee namni kamiyyuu waaqa tokkicha sana akka inni waaqessu itti ajaja qajeelfama shari'aa islaamaati kuni ati waa'ee maqaatii wal qabsiistee gaaffii gaafattee turte ustaazni jazaahumullahu khairan rabbi irraa jaallatu ibsa bareedaa siif kennanii turanii ibsa bareedaa siif kennanii jiru waa'ee maqaa keessatti maqaa gaggaariin eessattuu jaallatamaadha shari'aan wanti inni fedhu maqaa bareedaadha kan inni fedhu waliigalaa irra miti afaanuma oromoo ta'ee maqaa badaa fakkeenyaaf maqaan fofokkataan jira maqaa afaan oromootiin isa ta'u arabiffaan isa ta'u ingiliffaan isa ta'u nama tokkoon maqaa namni ittiin saalfatu yookaan itti oromiffatee duwwaadhaaf hin jaallatu fakkeenyaaf
saree dheetu nama tokkotti maqaan tokko ba'e maqaan kun maqaa jaallatamaa miti. Si galaadha miti. Fakkeenyaaf karkarroo dheetu namni tokko of waame yookaan namni tokkotti mogga'e maqaan sun maqaa ibaadaadhaan wal qabatu osoo hin taane intini ilaalchuma irratti maalidhaaf fokkataadha. Maqaan fokkataan akkasii jijjiiramuu qabaa. Maqaan lammata jijjiiramuu qabu maqaa rabbii wal qabatu fakkeenyaaf Hayila Yesuus jedhu warri amara yeroo baay'ee dhageessanatti fakkaata. Hayila Yesuus jechuun humna Yesuus jechuudha miti. Maqaan akkasii Hayila Maariyaam, Hayila Yesuus, Hayila maalii wanti jedhamu kuni guutuunsa waan akkasii kun jijjiiramuu qaba. Waan hundisaayyuu kan rabbii ta'uu qaba. Namni tokko garbicha rabbii kanaaf fakkeenya Abdallah kan jedhu garbicha rabbii jechuudha. Arabiffuma mataasaa ta'ee maqaa dogoggora ta'ennaan hinuma jijjiirama. Maqachi sirrii miti ta'ennaan arabiffaan osoo ta'e hinuma jijjiirama. Waa'ee arabiyyummaa jala deemuu osoo hin taane maqicha irrattidha wanti hunda'u. Fakkeenyaaf maqaan caalaanii jireenyaanii maalii maqaa babbareedaan tokko tokko jira. Maqaan akkasii Oromiffas yoo ta'e homaa rakkoo tokko hin qabu. Jireenyaan har'a maqaa isaa jireenyaa fudhatee Islaama ta'uu ni danda'a. Jireenyaa fudhatee jechuudha. Si galaa jira. Ani amma fakkeenyaaf karaa abbaa kiyyaatti yoo fudhatteerta Adam dheeressaa kamisoo dallanaa akkasiinidha kan inni deemu maqaa Oromootiin jechuudha. Maqaan kun dhiibbaa wayii hin qabu dhufee asirratti. Si galaa jira miti obboleessa kiyya. Lammata Qur'aana afaan Oromootiin qara'uun hin danda'amaa ka jettee fi hatta barsiisumti afaan Oromoo seeruma afaan Oromoo keessatti fakkeenyaaf namni jalqaba yeroo jalqabaa qubee bocee illee fakkeenyaaf gadi baase sheekkan Islaamaati yoo seenaa irratti internet Shee Bakrii Xaabaloo fa'aa akka Shee Muhammad Rashaad fa'aa warreen akkasii kanadha. Yeroo jalqabaaf Shee Muhammad Rashaad afaan Oromootiin qubee afaan Oromootiin barreessanii sagalee afaan Oromootiin waraabanii Qur'aana saba kanaaf dhiheessanii jiru. Sagaleen isaanii jechuudha. Shee Muhammad Rashaad abbaamti qubee jenereeshinii abbaamti qubee kaa'e sun ni beektadhe yaada. Kaa'amee jira. Maal isaa kaa'anii hiikkaa isaati. Hiikkaa Qur'aanaati malee Qur'aana miti. Differensi as gidduu jiru ilaali. Si galaa jira miti? Hiikkaa Qur'aanaati. Amma fakkeenyaaf amma Baaybiliin afaan Oromootiin jiru macaafa qulqulluudha jedhamee wanta afaan Oromootiin jiru yookaan Amaariffaan jiru yookaan Ingiliffaan jiru macaafa qulqulluu jedhamuu hin danda'u. Maaliif hiikkaa isaati malee orjinaalichi hin jiru. Na hubachaa jirtaa? Qur'aanni isa orjinaala sanadha. Isa afaan ittiin jalqaba nabiyyicharra itti buufamedha. Bilisaanin Arabiyyin mubiin jedha. Afaan Arabiffaa ifaa tahee nan buusee jedha Rabbiin Subhaanahu wa ta'ala. Afaan Arabiffaa ifaa ta'een. Afaan Arabiffaa sanarraa immoo afaanota addunyaa guutuutti hiikamee barsiifamuun waajiba yookaan dirqamadha malee wanno biraa miti. Garuu orjinaalichi tuqamuu hin qabu. Waliigalaa irra miti. Orjinaalichi sun tuqamuu hin qabu. Fakkeenyaaf har'a orjinaalli jiraachuun maa inni hiikkaa keessatti yoo dogoggorri wayii argame gara orjinaala sanatti deebite jalqaba. Si galaa jira? Ina galaa jira. Gara orjinaala sanattidha kanatti deebitu orjinaala sanaan kan deemtu. Afaan Arabiffaatiin buufame Quraanni hiikkaa fakkeenyaaf jechoonni walirraa bakka bu'an jiru akka afaanota hunda keessa iyyuu jiru afaan Arabiffaa keessas jira. Isa Quraanni jalqaba ittiin bu'e sana dhiistee kunis hiikisaa tokkodha Arabiffaan jettee jecha biraallee itti fayyadamuu dandeessu akkuma afaan Arabiffaatti mataasayyuu. Afaanuma Arabiffaa ta'ee Quraana jecha jalqaba ittiin bu'e sana malee woordicha malee woordii biraa tokko fayyadamuu dandeessu. Woordii jalqaba orjinaala rabbii biraa ittiin buufame qara'amuu qaba. Osoo waan tokko ittiin dabalamiin osoo waan tokko ittiin hir'atiin. Har'a Quraanni keeyata 6,236 qaba. Biyya kam yoo deemte keeyata kanarraa hir'atu ittiin dabalu jechoota gara 70,000 wayii qaba. Kanarratti hatta tuqaa beektamiti poointii kan Quraana ittiin irra jiru barreeffama irratti kan kaa'amu. Garaagarummaan tuqaallee hin jiru. Qur'aanni inni Saa'udii Arabiyaa keessatti qara'amu, ka Ameerikaatti qara'amu, ka Yugaandaatti, Eeshiyaatti keessatti qara'amuu fi kan dhufee Itoophiyaa, Oromiyaa dhaqee Gidaamii Beegii Godaatti qara'amu garaagarummaa tuqaa tokkitti hin qabu. Kan garaagarummaa jechaa fi hiikaa jiraachuu mitiiti garaagarummaa tuqaa tokkitti hin qabu.
كون يجون تك ربيت سبحانه وتعالى جتش إساتي وفي إساتي بوسي قرآن سورة الحجر بسم الله سلقفا سلقل الرتمال جدا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نتو في كينيا بوسي أنا تبوسي قرآن كان أنا تولي تكساد تك ربي كيسا جرا جل كم نساء تمر رسالة ربي تكسا نمني فدي ججيرو هندن دو نمني فدي تدبلو الراهر إسون دن دو أكا كتاب لي وركاني تك ربي كيسا جرا وانتي غراغر ما جتش توكتي هنكبو جتشا ميتي تقان توكتي قرآن ربي كيسا جرو كن نعمة ربين مسلموت الرتي أولي الراتي كناف هيكا قرآن مو أفهم بربادين براتشون نيدن ديسا هينو مايو براتشون سايو مدركم براتشون سايو تركم نمني توكو هيكا سان بيكو تأيي ينانك أجل فمن قرآن چان بيكو يجورا إرغار ربي سوني تنككم نيجي جورا كناف أفان أروموتين هيكا سابراني واني نيجر براتشون dirqamaa fi dirqamadha. Kanaaf sheekotiin keenya yookaan iskoolaaronni Islaamaa keessumaa kan Oromiyaa keessa turan hatta Saudi Arabiyaa jaami'aa keessa taa'anii kan isaan afaan Oromootiin barsiisaa turan. Akkaataa afaan Oromootiin baratamuuf inni kan kaasetaan, inni kan barreeffamaan, inni kan immoo baadiyaa keessa taa'ee Qur'aana Arabiffaan jiru, hadiisota Arabiffaan jiran fuudhee maalitti jijjiire Oromiffaan nama qaraa'isaa ture. Asii Baalee dhaqee, asii Harargee dhaqee, Harargeedhaa as dhufee wal keessa deemee kutaaleen Oromiyaa kun guutuun isaa kitaabilee Arabiffaan jiran guutuu isaa maaliin barachaa ture? Afaan isaa galuun baratee isa orjinaala sana immoo riferensii godhataadha kan inni deemu. Akkatti wal barsiisaa illee as ga'ee hawaasni muslimaa har'a yoo xiqqaate Oromiyaa keessaa parsantaa 60-70tti muslimni kan herreegamu guutuun isaa afaan Arabiffaa beekamiti. Afaan Arabiffaa haasa'uu beekamiti. Garuu qajeelfama Islaamummaa afaanuma beekuun hubatee jira. Iddoo main pointii bu'uura moo Arabiffaan baruu qabu afaanuma Arabiffaatiin itti fayyadamaa jechuudha. Dhiifama ibsa keessa nan dheeradhe natti fakkaata.